Yooyaa ashamaa kam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan egaa torbeedhaan beektota hayyoota abbootii gadaa jaarsolee biyyaa fi akkasumas immoo abbootii qabeenyaaf dargaggoota ergaa dhalootaaf dabarsuu ni danda'u kan jedhu kan qabanne isinii dhiyaanne kunoo amma jalqaba. Kunistira aadaa uummata Oromoo keessattuu aadaa Gujii irratti kan xiyyeeffate keessummaa jabaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeera keenya gamanaatiin turtii gaarii qabadha. Turtii gaarii Kunistira. Yooyaa. Ilaara barraanaan bura. Ilaara barraafa. Mee sagantaa keenya kana eebbaan nu bana. Waaqa abboo waaqa ayyoo waaqa ulaa waa malkaa waaqa ardaa waaqa abbaa waaqa tabii waaqa tanaa waaqa taa'u waaqa tamaatti waaqa tokko kora kana eebbisi. Daawwattoota keenyaaf maqaa keessaniif haala guddina keessanii. Maqaan kiyya kan dhaloota Adoolaa Bokkoo jedhama. Kan ammoo Haganaa Abbaa Doolaa jedhama. Bakki itti dhaladhe godina Gujii lixaa Gandii asuma Gaadaa Roophi Magaadaa lafa jedhamtu bakki dhaloota kiyya. Achumaa ture ani jalqabarraa kaasee barumsarra ture adoo jedhu aanaa dugdaa galee osoo achumarra jiru Haganaan naqqabee tartiib durii gadooma abbaa kennaa ga'ee wanni dubaan deemte waan ta'eef odoo barumsarra jiru. Mee guddaa guddistee isin galateeffannaa. Gooroo qixxeessina jechuun maal jechuudha mee? Gooroo qixxeessina jechuun ardaalee Gujiin Haganiin itti ba'ee itti qalee naannessee Haganaatti fuudhee kun kuusa ta'ee kun raba ta'ee kun dorii ta'ee kun gadaa ta'ee haga baalli kennu asii gooroon irra qubataa deemu kana qixxeessaa deemuu jirra jechuudha. Irra quttumaan qubata. Akkamittiin gara sirna gadaa kanatti dhuftan? Akkuma dhumne Adoo Oromootu gosa jira. Isa mul'isaan deeman kana mucaa xiqqaa fuudhanii nama waggaa 15-16 ta'u yoo Haganaan naqqabee abbaa gadaa yookiin abbaa murtii tolchanii hayyuu tolchanii faga tolchanii jal'aaba waamura torbii tolchuu danda'an. Kanaafuu umuriin nama xiqqaa luban nagee lubaan gee sadarkaa abbootiin ta'e naqara Haganaan deemaa turte dhaqabnee jennaan nu galchanii jechuu jila. Jila keessa sin galchan. Mee jila kana dargaggeessi akkaataan inni ittiin dhufu keessumaayyuu aadaa uummata Oromoo keessatti aadaa Gujii keessatti dargaggeessi akkaataan inni itti luba hordofuu qabu maali mee? Dargaggeessi luba hordofuu jechuun ifiin ka'ee hordofu. Gadaan kennammaa ifiin dorgomanii fudhatan. Dorgommiin qabu. Dorgommii qabu dorgomanu gaafa lubi isaa ga'e fudhanii galchanii jechuudha. Hin dorgomanu ebiluu kanatti dargaggeessi keessaa fudhanii hin tolchanu. Nama guddaa keessaa fudhanii hin tolchanu. Dorgommii hin qabu jechuudha. Abaluu jaalladheeraa yookiin abaluu akkasii hin jedhamu. Hin jedhamu. Inni kun keessattuu seera qaba. Soddaa ta'uu danda'a, obboleessi ta'uu danda'a. Gaafa kana fedheeyyuu Haganaani aadaa malee waa biraan jaallatu. Gaafa asii kaanee ulaa malkaa buunee ulaa hedduu dhannee lafa furdaa dhannee furda jechuun nu biratti waa guddoo waa sodaa jechuudha. Bakka san gaafa dhaqanii qumbii nama sooruun jira. Seerri jajjabaan keessumaayyuu jila kana keessatti seerri jajjabaadha jedhaman maal fa'ime? Seerri jajjabaan kun tokko seerri hayyuu jajjabaa, seerri murtii yookiin abbaa gadaa jajjabaa, seerri fagaa jajjabaa, kajalkiyaa jajjabaa. Isa kana keessa gaafa seera kana si kennamu qodaan qoduun jedhan. Cinaacha nyaatiin jedha amma hayyuun cinaacha nyaatu. Foon gaafa fidanii foon cinaacha sanii nyaatu. Cinaacha nyaati, cinaachotteen qorii, obboleessaan qorii, obboleettiin qoriin gooroo dubbata, dhugaa dubbata. Waaqa lafaa sodaataa jechuudha. Egaa amma turtiin keessan wajjin ta'uun affeerraa keenya gamanaatti keessumaayyuu egaa guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokko godhannee kan dhiyaanne Abbaa Adoolaati egaa. Abbaa Adoolaan dhimmoota sirna gadaa Gujii keessatti egaa gadoomii fi sirni kun kan namaa kennamu fincaaniin jaallatanii akka hin taane akkasumas immoo soddoomaan firoomaan akka hin taane keessumaayyuu ulaagaa mataa isaa danda'e akka guutamuu fi keessumaayyuu tartiiba keessa darbamuu qabu kan akka ta'e kan nutti agarsiisaa jirudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaatti Kunistira nu daawwadhaa nu waliin tura. Amma gadaan roobalee karoobaleen itti qalu karoobalee itti jilisu muka yookiin addeen bulan garagara dhaddacha doorii akkasi karaabaa akkasi. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya egaa ammas irra deebi'uudhaan turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun affeerraa keenya gamanaatti kaaya laalatee ji'anni bodaanuu jira ji'anni jiluu jira jila kana
ifiin hin jiru. Abbaa gadaa ta'es abbaa murtii. Jilana kan jilchiisu jira. Kan jilchiisu jira. Isaan gaafate gorsa jira yuuba. Yuubaan jila gadaan tokko gaafa jila tokko jiratoo jiraate ardaa kanarraa ardaa kanatti godaanaa jiraate yuubaan gaafate. As dhufee ardaa kanatti kana qalee ardaa kana korma kana qalee kana godhee asiin bahee kaamma achi kana maan ta'e tana tolche kana eeggatti godaanaa kana ardaa kana maan godha jedhee kan gaafatu yuuba. Yuubatu beeka. Yuubatu beeka. Daalan jiraa kuni ka kormatti qalanu jira. Fakkeenyaaf eessa faati? Gaafa amma asii kaani nuti amma gaafa asii kaane hagana dhagite haganaan kun gaafa ka'e iddoo biraa ka kormatti qalu jira. Kormi kuni gosa kormaa lama korma bookaraa korma rukuu jedhanii kormi kunuu garagara. Kormiyyuu garagara. Garagara. Waaw. Dhagite kormi kun ammoo gaafa qalanu namoo addaatti qalu jira ka bookaraa addaatti qalu jira ka rukuu addaatti qalu jira tartiiba kanaan jirate. Qofaatti qaba. Qofaatti qaba jechuudha. Sirnoon nama isin kan keessan kan kamiiti amma? Nuti amma gamaani yoo amma jila ariisinye raaboo amma seen amma raabaa jechuudha. Amma raabaa jechuudha. Mee dursa garuma keessanitti adeebinu gara sirna kanaatti yeroo isin fidan maaltu isinitti dhaga'ama ture? Nu duraanii barumsuma kiyyara ture kutaa 12 baradhaa gaafa sun. Barumsa kiyyatu barataa jiru. Lubigee abbootiin teen carraa nuti gadaan tanaan dura nu fincaan aagaa xinxinooti. Dhagite marsi isaan dura dhufanii akka kenna kana dhufanii gadaa fudhatuuf gadoo maan deemuuf haganaa seenanii tartiibi haganaa isaanii su isaan baalli kennanii dabaran jiran. Taree deemee turtiin deebiin dhaqabe ilmaan isaa gaafa dhaqabu nu barumsa irra jirru kaayedhanii nuun galanii. Barumsa irratti jirtan utuu isin itti hin beekin. Hin beekne nuti. Kutaa meeqa barataa turtan? 12 barannaas. Yeroo san maaltu isinitti dhaga'ame? Galaa jennaan nuti hin galle jilaa nuun galanii nama nuun galee yuuba. Yuubutuun galtee asii ardaa asii kaanyee haga gannaalee ardaa naannoo Gujii keessa jiru gannaalee deemne haga asiin Sidaamaa deemne maatii dhunnee hokkuu dhunnee keessa dabarre jilata hunda tolchine achii fooqatinne fagaa jalkee hayyuu waan mura torbee abbaa murtii kana hunda godhanne aasaa kana guutanne yuubutuun gadaa kennite hin galtee jechuudha. Muutummaa nama fidan ta'e jechuudha. Amma of dandeessan sirna hundumaa beektu jechuudha. Hin beekne. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya Abbaa Adoolaa wajjin egaa turtii taasisaa jirudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun affeerra keenya qabannaati. Mee moggaasa maqaa kana akkamitti isinii kennan? Moggaasa maqaa kennamu akkanaan hin fudhatamu. Akkanaan hin ta'u. Jilaa galanii gaafa jilaa gallu ardaa hedduu itti qalaa dhunnee jilataa dhunnee gannaalee dhanne. Fooqa seenan. Fooqa kan seenne achi amma caasaa yoo kana yuubatti nuun deema. Nuuf hin dandeenye ijoollee jechuudha. Maanguddoo yaa kiyya kanaa mutii daabiyaan jiran. Namni ganna 50, 60, 70, 80 kana waliin jiran jira. Kun hundi dhaanne fooqa san seenanii achitti qumbii nama sooran. Guyyaa kana oona caasaa torbaan amma gujiini galaalchi tokko waajjituun 2 sarboortuun 3 daraartuu 4 agantuun 5 golli 6 haroon 7 jechuudha. Torba kana. Caasaan torbaan kun digaafaa deemu achi dhaqee abbaan gadaa abbaa murtii tokko fagi 2 jalkee 3 hayyuu 4 jal'aabii 5 waa murtii 6 torbiin 7 jechuudha. Caasaa torbaan kana eegi balbala isaa gootateen duuba gahee aangoo isaatti kenna. Gara aangootti kenna. Kun abbaa murtiiti. Kun fagaa, kun jalkiyaa, kun jal'aabaa, kun waa muraa, kun torbii jedhee torbaan kanatti kenna. Gaafa kennu maqaa itti kenna. Maqaa durii irraa jijjiiree moggaasa. Gaafa duroo yookiin maqaan duriiti keetti fakkeenya maqaan geetu. Maqaan durii geetu turee geessiseentee maqaa si kennani nama geetu jedhee si waame muraa guddoo qabaa jechuudha. Guutatee maqaan hin waamamu. Nama maqaa sanii waame muraa qaba. Muraa qaba jechuudha. Aadaa uummata Oromoo Gujii keessatti. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya egaa guyyaa har'aa immoo egaa kirna uummata Oromoo Gujii keessatti dargaggootaa fi dhaloota kanaaf ergaa dabarsu jennee kan abdannu Abbaa Adoolaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Keessumaayyuu egaa kunis jira miidiyaan namootaan bebbeekamoo abbootii gadaa jaarsolii biyyaa turtii gaarii. Gaafa barumsarraa nu fuudhanu nuun galanu nu gallee fi aadaa. Aadaan tuni ta'uu uummata Oromoo duraaniin
qursanii waa hedduu keessa turte isii kana ammoo dhaloota barate dhaloota waa beeku gaafas kana itti nu galchanu angadoo doonte inni gammadee jechuudha. Aadaa tanaan dura abbootiin teen akaakileen teen abaabileen teen nama baratee miti adoon barateen sirna kana tumanii akka namni kun angoo tanarra waldhan waggaa 8 kennanii akka namni yookiin gosa kana fudhatan jenne caasaa fudhatu nama hunda angoo mataasaa kennanii fi sirna amma beekaan addunyaa tokko diiguu hin dandeenye ijaaruu hin dandeenye walitti muyaas hin baane nuti immoo gaafa kutaa tokko ta'u lama nama barreeffama beekuu gaafa fudhanii achi nu galchanii nutti tola san caalaa fooyyessuu dandeenya jennee waa yaannuuf. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya egaa ammas irra deebi'uudhaan turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u affeerra keenya gamanaatti keessa. Gadaa haaromsuu jedhanii inni kun kama durii irra ka'eetu malee wanni yookiin haqanii haaromsan hin jiru. Aadaa haaromsi kan jedhamu yookiin immoo gadaa haaromsi kan jedhamu hin jiru. Kanuma durii gadaa katu namni haaromsu hin jiru, kadiigu hin jiru, kajaaru hin jiru. Kana isi biyyittiin addunyaatu waa gotu walaaltee ammaan kana ittiin bulaa jirti jechuudha sirna kana. Balata saafaa walajjeessuu danda'a. Gaafa kana walajjeessan jedhan. Dhakaa tulee jedhan. Gaafa dhakaa san tule warra isa hunda ka araarsuun guji, ka waliif fiduu guji. Gujiin kun gaafa dhufee hayyootti waliif fida warra kana. Hayyuu wali araarsa. Hayyuun kun eessaa bahee ifiin ka'ee ifiin dhalatee nama keessaa hayyuun ta'e haaganaatti tolche. Caasaa sirni gadaa kana keessa jira. Gadaan hayyuun deema. Hayyuu kana dhufe warra kana kasaa waliin dhanne walitti araarse gondooroo tana tolche baasa. Gama ammaa kanaan fakkeenya gaafa karaa seeraatiin gaafa fudhanne namni gaafa nama ajjeese waggaa fi hidhaan fixata. Murtee qaba. Gaafa ammallee tareeti seeraa kanaanii waggaa hidhamuu qaba. Waggaatti murtaa'e qaba. Inni hundi akkuma san akka aadaa gujeetti muraa qaba. Kan nama ajjeese hin hidhamu. Hi'a dhabamaa adabbiin sun muraa jedhama. Muraa shaakkisanii irraa fuudhanii warra san walitti araarsanii horii walitti qalanii fi foon isaa waliin nyaatanii cinaacha waliin nyaatanii waan garaagaraa tolchanii waliif fidanii. Akkuma isa ammoo namni intala takka gaafa butee yookiin gaafa budeede muraa qaba. Yookiin murteen ta'e waggaa ganaati hidhamii as kootu amma gujiin dhalootaan waajjira qaba. Waajjirri inni qabu qachaa. Qachaa san gaafa geesse qachaan bakka haaganaa yaa'i nuutiin kun bakka nu jirru. Gaafa uummata keessa namni aadaa ilmaan talaa balleesse achi dhaqanii yoo asii torbii jira torbiin kun uummata sadarkaa akka garee jechuudha. Torbiin kun gaafa qoree gaafa dubbiin xura dabarte gara haaganaa erga. Haaganaan somma nuu kana achi dhaqanii hayyuu erginee fi jal'aa erginee fi waan saniin fidhan gaafa namni sun yookiin qachaa san fidanii dhufanii muraa jirtu irraa fuudhanii adabbii isa dhabanii aadaan talaa san tolchan. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota Kunistira miidiyaan egaa keessummaa jabaa fi jaalatamaa Abbaa Adoolaa wajjin taasisne kutaa tokko asumarratti goolabna. Sagantaa keenya marsaa lammaffaa hanga wal garuutti nagaan nu tura isiniin jecha YouTube chaanaalii Kunistira miidiyaa subscribe, like, share, comment gochuudhaan ergaa keenya guutuu isaa daawwadhaa isiniin jenna.